Yo sidage. Wala aga mo absi. Oy na dagay. Makan kenya dedde taw. Hojin kenya tokko mo tokko mi. Takke. Absi mina asima gafatte mi na dagay lan. Difama charge nara damuda deeqa shantuna fe ifalle na biran jiru silkiin ibsadde laala agartanii miti. Bawu dem taw diba. Abo maali baasi. Diba. Silkiin ibsadde. Laala. Rakkoon qabu yoo deemes bal'inaan walitti deebita. Daga amma silkii agartanii mi akka ragatti silkiin ibsadde taa'u jira laaf fuulottu silkiin ibsi. Na inni akkana jiru. Ayyaamo jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf ani waan viidiyoo waraabdan viidiyoo san naaf erga wallahi. Lagay ani asirratti dhufee nama arrabsuun barbaadu shari'aan islaamaa akhlaaqa gaariin arraba usbaatu hamzaa keessaan dhukkee irraa naman kaaf dera boomja daboo kana Hamzaa kufasisteen turre dengatte sheeman digibaadha wallahi. No hamzaa kirraa kaafir mujrim jedhanii shari'aan islaamaa nama inni arrabsija akka afaan deema dibate. Danya buyga. Arrabni kalaaluudhaan beerrabni islaamummaa keessaa wallahi ajmi wanni narra asitti isa arrabseef yoo tana naan biratti wallahi summa wallahi hamzaa shee jaabir waan ulamaa waan abiyadiin irratti walii argee maqaa salafiyaan kara maqaa lusinaa in kara maqaa jara kanaa in kara dhiqatunnaajiyaa in kara jiin afaan banee irraa amma obbo isa bira dhufe lubbuun koo keessa alaaltee jiru. Salafiin teessan akka nama arrabsaa jettiimi. Salafiin teessan yaa salafiin. Kasin jangan bira yo kau si biram bam jam ni لا namni nama munafika wallahi munafika dan muzabzabina bayna zalika qasi bira dhufe wali rabbi akka rabbi sunan kana si sota ko si sabar si arab se je ittihime bar wajhi haso ne bar nafinni duba shari'an nam guya isa rabbi imamuddin guya isa rabbi susani in soja awara ke hola mata gudda ake hola marjuana farma hola ترى ناسا نمني بني hola adi namni sodaatu hamza والمقدان hamza akka rabbi sodaati maay gabir raashifeen jedha kana na ala kalbida tatana wallahi buyga buyga salafu sali fagar ya salafu sali afaan baaltii godhe oggamsaa bira dhufe afaan isaa kullaal akka waan qadaadamu tokko bee amma amantiin keenya nama rabsiti joogana gaafa inni namsaa rabsa gammaan dubbatin ani munaafiqoota warra nanna wajjin hogganna bira dhufe naan jabaadhu naan janii oggamsaa bira dhaqan laal hamsaa keenya kana nu suuqe Wahau akawan isan injani to akrab biti soda hamza kan ati salafu salibat Syekh Imamuddin wan takkan sigafat Hamzan Islam mau murtaddi me Hamzan Islam mau kafir jejai me gafat wallahi ni munafiq anji berwi cakut gafat de Hamzan Islam mau kafir jejai me hadiza ajjal dinkar لا أجمل لا دبي سياسة خنا أول كتلا حمزة ناديزة تكو إنكار إسلام مو كافر جيني جافا دمي واحد دون كار وخيان إندجي وجين ترينا وكتل الإسلام جاء دين سنة يا أما التركيم باسي جرسا بي نبرة بيجر لتركيم تقول كجبار والله لازم أوري سكالي بيوتن إنهم زار ربسان ربي جانا نافع ارجع إسحاقي جمال جران يوم زابير دفن أمتا منافقة أمتا جاري فكتن تطو فجرا جمال اللي جتو قص جرا جمال اللي ترتي سر نقولا أبواتي ماما بيان نما دوغاتي نما حكاتي سايبا أمان سيرك نو أنا بريونا سرب سس أدينا سرب سار والله بالله أكسمان أموان تأجيبت akka jira kanaatti wallahi si jibbee sirra osoo meeqa adamtu hamza wajjin mormin naanjan haraaraanatti
taateetan si arrabsus akkam fedhu si godhus yoona si wajjin hinaasan edana irriba herrabuan awwaan kanaaf ani bibbeewu Shayni baale siya bareewu. Wali qabee si na bare. no wallaa amma warra ollaa kiyyaatti nama sheekota natti erganii micaasanii wajjin mormanii namaan naan je'ee jira wajji mormuu miti osoo hudha kana narraa buusanii wajji mormuu jalaa hin nafun jeen yoo isin dadhabdan dhiisaadhan jeen ani immoo jalaa hin naf arrabsus asumarratti na arrabsan wallaa wala namtaan yoonan duba arrabsan dhuguma ta'in arrabsan ani immoo akka jara kanaatti karabbi na agarsiifne wallaahi mee gaafadhamee jejjemana Jamal san mama baya wai si madage wan harayan si madage kam je gafin si farse laki gafin gafade gafi Allahu nuru samawati wal ardi jettu san Jamal gafatte rabbin ifada nanje ifa fi nurri garaagarummaa maal akka qabus fideetiin dhufaaje alaya buleen khiyana naka she Jamal aliyina naka Jamal Aliyi kha wanni timbana garastichaan baana malee sheekicha guddaan baana. Mee koy Itti asii laalu yemurra yoo jira. Amma reefu barnu jalaa nu naga. Mee alfaate. Hamzaan kaafera. Ergaddaa jeemee isaan hundaan. Hadiisa inkaaree. Qoyaanaata ol galchuu deemaa gaafadhu. Okay. Arfaatii baga nagaan dhufti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najmi gaafadhu. Video lantaa egaa saahiba. Video as baay'ee. Reeti jee. Sagaleeti yakka inni nan dhageenye cufeetan jiraati. Inni wayi naa dhagaa amma sagaleeti isin malee. Atiitu isan dhagee. Asiitu ta'isaa cufe malee inni isin hin dhagaa. Shiruuf kaate. Rakam ta'e Hayya ishiyaa waa akka reemtan isin jesan gaafadhu ishi. Wallahi. haa tolfatu qoy jara keenya taaptaap godhaa gaasa maali awwa haasidummaan akkara nama 25 qofaa taaptaap godhe hangaaf ay imaamuddii wallahi guyyaa baruu mana kophatti banadheetan irraa rarraggexa wallahi lazim maali boo namni akkana kijibu boo maali boo arrakka akkamitti sasaara salafiyyaa fi alusinnaa fi kun hundinuu gara jee boo abu annama kijibu anne Jamal Ali micaan kun edaa imaamuddin kun osoo maallaqa isaa kennan iddiin ni gurgurata wallahi osoo hamzaa maallaqa Jamal Ali baafatee jira gaa. Kabari osoo jeeniin kabara wallahi imaamuddin kun wallahi Jamal Ali hamzaan kun sinjaa kan kootti mana banadhu kootti hoj itti dawwali asumarratti itti dawwali saayib Maal naa gaafadhu itti ishee mamma beeyannaa sii gaafata. naa gaafadhu alfati laal okay bee jira qoy la laal ati laal sagalee waraabadhu waa waan barreeffadhu inni bilbila biraatiin silaaluu jira akka namni inni silaatiin uumad ilaal booda dantasaa tira alfatati laa akkana jettan ajime hamzaan kun hadiisa jaalilleen kaare waa heddulleen kaare akka shari'aati namni hadiisa ergama rabbiin kaare namni quraanalleen kaare boo haa dhaggeeffatu dantasaati kaafira moo hamzaan kun kaafira moo islaama je'iin ganama qof waan inni yoo inni wallahi asitti islaama jee ta'e wallahi sagalee isa arra asittan isa albisa wallahi lazim Amma gaa akka hin erganne goote namticha bar sodaachiste. Namticha amma nama dandeetu. godhani taaptaap godhaa jira Maaliif amma tana nin qabamaa yoo agarigaan deebi'u bar. nee cafe Bee bar ture erga bee. hayati agarutti hin jirtu dileen ni beema amma bayaa hay maalif be barboon kijibaan jibbar abo ummata afaan deema didibatu ummata maalif bo halo assalamu alaikum Jamal Ali ni barbaadamtaa hojii ni barbaadamtaa dafi qootu mana baanadhu daf tolleedha gaabii si gaafadhu gaabii si gaafadhu okay amzaan kun qur'aana ni inkaare hadiisa illee ni inkaare hadiisa ergama rabbii sahiha namni hadiisa ergama rabbii inkaaru gaa maal akka ta'e akka shari'aatitti islaama moo kaafira
Aboo kaafira shakkiin qabu bara shakkuma takkallee Hamzaa afaan guuttadhee hin jeene mi'an. Isa biratti moo? Ambar wanni dha. Hojii ta'e Okay, hot mana bana do hot ishi. Hot ishi mana bana do hot waan birati billee ni barbaadam. Ayye mana bana do hot waan birati bis ni barbaadam. Si biratti kaabira jeemsan ayye nu dhufe jira nagaa fa. Bagani gaan dhufta Fatih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ay abo malik jirta nagaya. Ni baafatte seenee bar zanni sibbanne afoon alla. La me difa ma hojja kinjeeti. Ayya. Tasgabbii keessa jirra dhiyo. La tasgabbii keessa jirtu. Nyaara binna nagin nanjeete fi harka onnan naqa ayyetti fo. Tasgabbii keessa jirtu tasgabbaa'e Hamza adiifa mana gaafadhu. Ani moo maaliif? Ijoolleen fooloo barbaaddiin aan jette nuun jette. Dhuga gaafaloo nama barbaadda rakkoon qabu bara. Saniif inni irraa haasa'uu ture. Lakki ati foloon barbaaddu? Laala akkanan godhin Hamza. Namuu nama barbaada foloo kun bar waan Kala murtee xiyyaabshir sin dagaddu abshir. Najmi aficha. Maali darke beeytaa wanni ni waan san jeef. Guyya tokko asitti sumaa gartee salafii fi ahlu sunnaa fi hunda faalleessuun si arge. Gaafa hangamasitti mana isaan dhaqinaa gurbaan san wallaalaadha. Sii galee nuti bari salaaluuf kana jenne haasawa jiruun na bira ga'e duba. Irri jette. Dubamma kuni fuula lamaa mitiire. Fuula lamaa miti. Hamza wanni Muhammad bayaan tasgabbaa'eeti mee. Meeqa nu ibsime gaabii nama bayaan ibsan. Naafisaa hojjaa. Ani mootiin gara daa'imniyaa. Na bira dhuftee waan san hin kaartee hoggaa nama biratti dheeyte anaa achitti waan biraa jiruun fuula meeqaayyee. Hamza waa'ee salafiidhaa irraa deebuu fi dhimma irraa deebuutii fi irraa deebuu dhabuudhaa naa dubbatu dhageessee. Lakini irraa deebuu jennee bari deebuu dhabuu warra hawaasawutti jiru ati maaltu achi si geesse abbummaa. Maal jechuu jirta ree waa'ee salafiidhaa na bira tuyxee jechuu jirta bara. Laala oggota akka alfaatii kitaatu. Hafuura furadhu. Maaliif jennaan keessa keekka danfu jiraniin harka waan si danfisu. Isintu bar waa Hordoftoonni keenya namni dhibbi torban kun jaramuuti birraa godheen jira koopiliinki itti naamudda. Muhammad bayaan dhaggeeffatu. Sheerii itti naamudda namni dhibbi torban jara jirtan kun please yaa jaran arra dhukkin irraa kaasuu deemu wallaahi lazim. Nama Hamzaa hin kafarsiifne nama hoggaa Hamzaa bira dhufe kanatti afaan banee gartee namzaa sodaatan kana dhugaatii koopiliinki sheerii itti mutta. Sheerii koopiliinki yaa rabbi sodaa dhamee gadi qaba harki keessan fayyaa argatu. Ilaa gammaatti sheeriin keessan kuma naaf hin geenye. Dadhabaaqa. Haya. Hoggaa atiif biraa muut goote nuti si dhageenya akka nuti sin dhageenyeetitti naasayin haasaayima. Akkana if biraa amma muut godhadhu. Alfaatiif carraa kanne alfaati haasa'ime. Haasa'ime alfaatiif fuula meeqa jette gamanaa fi gamasitti adda adda ta'uun kun. Mee maaliin adda adda ta'e Hamza? Yes. Baraana biratti hoggaa teenyee wajji haasoynu anaan mana hoostu godhuu ture. Akkasimi. Hoggaan mana hoostu godhuu ture ani akkaan firqaa hunda hin qeeballe ni beeyta. Akkasimire. Kana waa shakkii qabda. Hayya maal jettan dhiifama? Jimana ergadhee dhufe boo'i maal jettan? Hayyetti fufa. Allah baaba bayaan saahiba. Mee dhuma dhageeffadhu xiqqoo haasa'uu jirraati. Alfaati akkaan musammayaa ta'uun dam qeeballe ni beeytaa miti ati. Laala Hamza waan biraatirraa naasawu. Naawubsime dura naawubsime. Hamza naawubsime atu. Atu naawubsime. Atu naawubsi. Naawubsi. Mangisti naawubsime tasgabbaa. Haasa'uutti jira na afaanii fuudhire. Dhaggeeffadhu gaa ganda biraa keessa deemu jirtan. Dheengadda maaliin siin jee ture? Dheengadda bar wanni siin jee ture. Hamza naafeeti waliin haa haasoynu. Si waliin haasa'uu barbaada an siin jannaani keessa wajjaa soynettee kaatee caaqutte. Akkasuma miti. Hayyee. Akkasuma ji hayyee sun ta'in akkasii miti. Dheengadda. Deem.
Itti of haasawan sirraa fuudhu jira baran si afaan ittiin qabu. La jechuun waan haasofnurra walii galaa deemuu qabna ree hayyee Amma jechuun laal eega waan haasofnurra walii galle ajandaa ala nutti hin beewanni jechaa jirru. jiitu ajandaa laboo jira bar. Mee obsikaa. Alfaati mee ifin uwwisin. Lahda. La wallahi atuu ifin uwwisin Hamzaa keenya maal taate bulees. Ana uwwuttiin jiru. La ani soo uwwuttiin jiru akkiin siin jee bari. Hayaati haasayinii nusaa. Hayyee dhaggeeffadhu. Wanni naafeti irraa haasawuu turreen siin jee dheengadda. Waa'ee dhimma salafiyyaatiin siin jee. Waa'ee dhimma salafiyyaa malee naafeti waliin hin haasoyne. Si waliin hin haasawuu barbaada. Duuba na duuba maa haasoyta. La si duuba haasawuu kiyya hayyaa balleeyse. Akka ilmoo namaatittiin akkana siin jee. Si duuba haasawuu waa'ee salafiitii miti ammasiin. Atulleen jechuu jirta. Waa'ee dhimma keetiiti. Waa'ee dhimma keetiiti malee waa'ee salafirraa salafii salafummarraa deebi'eeti salafii tuttuqurraa deebi'ee dhimma salafiidhaa irraa deebi'ee waa'ee kanaatii miti. Waa'ee dhimma keetiiti jechuu. Akkasii miti garuu. Hoggaa fixadhe naan jigaalfaate saayiba. Eenyutti haasa'u jira saa Hamzaa? Tara haasoyna sirraa hin useetiti. Hoggaa fixadhe naan jee akkasitti tartiibaan haasoyna. Jechuun akkasii miti jiire. Akkasii miti. Wanni naafeti waliin jenne akkasii miti. Yes, haya na obsiga. Ana haasa'umne. Laali obboleessi keenya dhimma salafiyyaa irraa deebi'eetiin jira jee dhimma salafiyyaa hin kaaruudha. Eenyuun? Ati. Amma haasawa keetirraa hin dhage yoon dogoggoruu baadde haasawan fixadha na obsi. Hin jenne ammallee dogoggortee jirti hin jenneen. Awa jara keessa jeebu hin jenne bu Haa jettee alfaate dhimma salafiyyaa kana maqaa dhoyitee jirti. Najmi dhimma salafiyyaa maqaa dha'uu fi irraa deebi'ee jechuun bar waa waladdaati. Dhimma salafiyyaa irraa deebi'ee jettee jirta amma beektee bar. Laa wallahi summa wallahi alkariim. laal tanaafin alfaate tanaafin qabbalamu sin jaabibi keessa irraa nama wawwi namni waan jehuun beeku. Amma anaatu salafiyyarraa waa'ee haasa'u taa'ee sitti naasoyne. Laa Hamza onni je irran si deebi'an dhaggeeffadhu Hamza. Irran si deebi'an dhaggeeffadhu. Dubbii